Wanti amma barreessite kun biyya faranjii keessatti beekamaadha. Walitti galanii waliin jiraatan namni lama kan wal jaalatu. Maaliif gocha kana godhanii jettee yoo kana gaafattu ta'e yimkinati beekuu dandeetta. Osoo waliin fuudhin dura wal baranii wal barraa erga qajeelatti wal barre booda ammoo sargii godhannee barbaanne yookaan qalabatii godhannaa jedhan. Laakiin wayita waliin galan kanatti hin deettii fi ilmaan lamaa sadii irraa argachuu danda'a. Hin argatanillee ka argatantu jira. Ani yoo dagachuu baadde asiin dura namticha erga dulloome booda erga dulloome isiilleen dulloomtee innillee dulloome kama bututan qalabatii godhatan. Sargiyyumti qalabatii godhatan bar bututanii arabiyyaadhaan jiran lamaan umrii kana guutuu waliin jiraatanii erga bututan booda qalabatii wal godhan haga wayita dulloomanii sadarkaa sangaanitti wal beekuu hin dandeenye moo maali naan galle. Almuhim wanni kun biyya faranjii keessatti baay'ee beekamaadha. Laakiin akkuma jarri faayidaa qaba jedhanii wal beekuu jedhanii yaadanitti miidhaa baay'ee qaba. Miidhaalee isaa keessaa tokko siyaamu yookaan lama siyaamu. Tokkoffaa iddoo kanatti dubartiin meeshaa itti fayyadamaa taati. Yaani kana jechuun fakkeenyaaf mucaan tokko intala takka jaalatee waliin jiraatee sa'aatii barbaadetti dhufee manaa nyaatee manaa dhugee akkas nyaatallee goote manaa nyaatee uffata isaa miicamee fuunni martuu ta'ee fi gaafa dabbareen ammoo isii gatee biraa deeme. Yaani naa hin taane khalaas akka biraa suqadda walii galuu hin dandeenye jedha itti fayyadamee sii galee qaama isiitiif fayyadamee ifa humna isiitiif fayyadamee sanbooda yoo dabbarteen dhiisee tabiraa laallata isiilleen tabiraa deemtu biyya faranjiititti aadiidha. Kana kun miidhama isaa keessaa isa tokko. Miidhaan inni lammaffaa ammoo umrii yerootu deema. Aslan namni ka wal fuudhee waliin jiraatu namni lama yeroo wal jaalate sanitti abadan wal qajeelatti wal beekuu hin danda'u. Yoom inni ka dhugaatti wal beekuu danda'an erga wal fuudhan booda. Erga wal fuudhanii jiruu dhugaa keessa seenan booda wal beekanii waliif beekanii jiruu mi'ooftuu jiraachuu jalqaban. Akka amantii kiyyaatitti wanni ammati jette kun haraama dhoggaadha. Hin ta'u jechuudha. Dubartiin lama ka yaani walittiin hidhamne fakkeenyaaf ka qalabatii hin qabne yookaan ka waliin fuudhee waliin jiraachuu hin danda'u. Amantii kiristaanaatitti illee dhoggaadha jedhee amana. Maaliif yaani waan hin barenne waan bareedu natti fakkaatu. Akka amantii keessanitti illee dhoggaadha jedhee yaada. Waan akkasii obboleettiitii waan akkasii keeddu taate sitti hafu amantiin kee waan fedhellee haa ta'u sitti hafu faayidaa isaa irra miidhaa isaatu caala. Tokkoffaa umriin kee hin deemaa. Qaama keetitti maaliif bilaasha taphatamaa? Maaliif humni kee nama borsiif hin fayyadne si galee yaani jiruu kee guutuu waliin jiraadha jettee nama hin yaadne tokko waliin maaliif walitti galta? Walitti yoo ka galuu barbaaddu ta'e qalabatii si haa godhu si haa fuudhu waliin jiraattee yoo jiruu walii galuu baattanii yoo addaan baatan irra mi'aa irra bareeda akkanumaan akka walitti galan irra akka horiititti si galee kanaafuu walitti galuun faayidaa isaa irra miidhaa isaatu caala. Almuhim dhuma irratti kama miidhamu dubartiidha. Dhiirri akkuma tana waliin gale deemee tabiraa waliin illee galuu jalqaba. Dhiirri akkasitti jiraatu yookaan haala kanaan akka jiraatu ta'e ammoo yaani nama fedhii ofii duuka deemu qofa ta'a. Namni fedhii isaa duuka deemu ammoo gaaf tokko fedhima isaa tanaan mo'atamee yookaan fedhima isaa tanaan miidhamee dhukkuba wayii irra bu'uu danda'a. Dhukkuba irra bu'uu baatullee umriin isaa deemee osoo inni jiruu gaarii hin ijaaratin yaani nama irraa ilmoo argatu osoo gadi hin dhaabatin kufa jechuudha yookaan boolla wayii keessa bu'e inni. Almuhim sitti hafu obboleettiitii.